Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share godhaa ergaa koo kana jajjabaadhaa naaf faffacaasaa. Baga nagaan dhuftan hundi keessanuu ergaa gabaabduudha. Share godhaatii waliif dabarsaa. Har'a keessattuu ergaa kana ummata yookiin ijoollee maqaa wallaggaa himatan diyaasboroota wallaggaa ofiin jedhanii biyya adda addaatti argamu, biyya firiidamiin jirutti argaman doktorota piroofeesaroota wallaggaan ta'anii komii irraa qabna jechuudha. Warra akkasii kanarraa maaliif komatamuu, maali rakkoon jarri komatamanuufis kan jedhu asuma irratti isiniif keenya jechuudha. Jabaadhaatiif faffacaasaa. وعليكم السلام والرسالة متاجر أجرتنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيجا هرنوتي وانتنوتي ورمك أول لقاه متى دياسبروتا مك أول لقاه متى يرورا كوخنا أمتك سنيف سجله هنتاني كمي قدا سن الراقمنا مالي أكا اسم برتن مالي فك اسم لمي كيسنيف سجله هنتاني تري ولقانكم بيا على هنجرمو wallaggaan kun diyaasboraan warri ummata isaaniitiif sagalee ta'uu danda'an kun hin jiranu moo jedhu hedduu tokko na yaachisee jennaan taa'eetuma yaada dhaqee alan taa'e yaadu kan hamma yoonaatti ummata wallaggaa jedhee halkanii guyyaa iyyuuf ummata ganda biraati aktiivistoota ganda biraati. Wallaggaan kun nama barate yoo ta'e nama baay'ee qabdi, doktorota baay'ee qabdi, nama sagaleen jiraa dhagahamuu danda'amu baay'ee qabdi, artiistota baay'ee qabdi. Takkaa garuu nama laayiviidhaanis bahee barreeffamaanis ta'ee ummanni keenya dararaa guddaatti irra gahaa jira. Neetwoorkiin irraa hakaafamu ummata isaatiif sagalee ta'u waan hin ilaalee feesbuukii kanarraa tingi godhee dhabeef maaliifiyyuu callistanii sagaleen ummata keessanii kun isin yaachisu ofii keessanii keessattuu warri diyaasboraa biyyaa baatanii amma gaafa sagaleen ummata keessanii namni miiliyoonni meeqa akkasitti neetwoorkiin irraa cufamu callisuun keessan kun nuti akka barbaanne diyaasboraa taanee jirra. Nuti siichi biyyantini biyya firiidamii biyya dimokiraasii qaba maaltu na dhibee yoon dubbadhe immoo maatii kan koo warra biyya jiranu an akkana jetteeti iyyuu callistee ta'aa jirta moo maaliif iyyuu callista? An hedduu wanti galateeffachuu barbaadu warra ummata wallaggaa kanaaf aktiivistoota ganda biraa ta'anii ka'anii halkaniif guyyaa ummata wallaggaatiif iyyanu galateeffachuun barbaada. Garuu warri dhalattoonni wallaggaa maqaa himataa feesbuukii kanarraa garaadhaaf bitamtan ta'ee hin sodaattan ta'ee maalajjaadhaaf callistanii yaa ummata maqaa wallaggaatiin barattanii ummata otoo hin baratin isin barsiisee har'a carraan biyyaa isin baasee diyaasboraa taatanii biyya adda addaa keessa jirtan ummata keessaniif sagalee ta'a. Gadi bahaati dubbadha. Maaltu na dhibee anaa darbinaan hudduu ollaa hin jedhinaa dhugaan isin hin jedha. Isin not war corona mitin sodaatina. An ummata wallaggaa kana hedduu tokkon isin itti gadda dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Shamarran keessanis namni dubbatu tokko hin jiru. Dhiirri keessanis diyaasboraa keessa namni ummata keessaniif dubbatu hin jiru. Aktiivistootuma ganda biraatu iyyuu halkanii guyyaa ummata wallaggaa ummata keenya ummata jedhee halkanii guyyaa isinoo baay'inaan kan Ameerikaa kana eessatti biyya guddatan keessatti argamu isin garuu afaan keessan cufattanii jirtu. Nuti maatii keenya achi keessaa baafannee jirra, baafachuu dandeenya. Maaltu nu dhibee ummata keenyaaf iyyina jettanii ummata keessan irratti callisuun gaafa kana yoo dubbattanii rakkoo ummata keessanii hin dubbanne hedduu tokko isinitti qaanfanna jechuudha. Maqaa wallaggaa himataa warri amma barumsa barattanii ummata utuu hin baratin isin barsiise kanarratti callistanii ta'aa jirtan jabaadhaa gadi ba'aa ummata keessaniif sagalee ta'aa barreessaa dhageettii hamma qabdanuun ummata keessaniif gadi baati iyyaa. Maatii kan koo biyyatti akkana godha mootummaan akkana na godha an ofii kootii maaltu na dhibee jennaan ummata hin jedhin. Ummanni wallaggaa otuu hin baritin ummata si barsiisee carraa har'a ati biyyaa baatee diyaasboraa ta'u biyya adda addaa irratti sagalee kan kee firiidamiidhaan akka ibsattuuf si godhe kana callistee hin taa'in sodaadhaan dubbadhu.
sagalee kan kee ta'iif ummata wallaggaatiif yaa dhaloottoota warra maqaa wallaggaatiin dhalattoota wallaggaa qofa laallata kun warra wallaggaan ta'a sagalee ofii cufatee keessattuu diyaasboraan kanaafuyyuu gadi bahaati dubbadha har'a hanga yoonaatti kan ummata wallaggaatiif sagalee ta'aa ture nuyi warra kan akka aktiivistoota baay'ee jiru kan ummata wallaggaatiif halkanii guyyaa iyyanu garuu isinii ummata keessanii iyyuu hin argine yoo abbaan iyyate ollaan namaa birmata waan ta'eef gadi bahaa ummata keessaniif sagalee ta'a hin rafina rafiitiirra jirtu dammaqa waan dandeessanuun ummata keessan kana akka niitoorkiin irraa banamu akka callistan ji'a sadi fayyaa niitoorkiin irraa cufamee habanamuu jettanii duula haga dandeessanuun hin gaggeessitanu maal isin qabsaa'aan nu ijettoo yeroo kaan nuti qabsaa'aadha ofiin jettu ummata keessaniif sagalee ta'uu irratti maaliif dadhabaa taatan yaa jara keenya amma jajjabaadhaa sagalee ta'a ummanni wallaggaa hedduu tokko isinitti qaanfadhan dhalattoota wallaggaa taatanii ummata keessan biyya keessatti niitoorkii malee ji'a sadi ta'aa jiru sagalee dhageessisuu fi dhabuu keessan barreessuu dhabuu keessan gadi bahaa dubbadhaa miidiyaa irratti gadi bahaatii dubbadhaa ummata keessaniif sagalee ta'a ummata keessaniif nuti biyya dimokiraasii biyya guddatte keessa jirra maaltu ummata biyya keessaatii wajjin mataa nu dhukkubsattanii hin callisinaa dhiiga keeti oromoodha sanuummoo kan irraa dhalatte keessatti baratte keessatti guddatte jette waan ta'eef callisteen taa'in sheemiidha wallaahi isinitti qaanfanne ani isinitti hin qaanfadhe dhugaa rabbi dubbachuu of tuffadha keessattuu diyaasporaa biyya maqaa dhalattoota wallaggaa taatanii hamma yoonaa diyaasporaa taatanii sagalee keessan cufattanii tokko isinitti qaanfadheen akka kooti bataam sheemi yaase faffacaasaa viidiyoo kan faffacaasaa nama hin qabanumoo jechuutti nama baay'ee qabu keessattuu diyaasporaan akka jiru biyya Ameerikaa kana Awustiraaliyaa Kanaadaa kana guutee jiru wallaggaadha takkaa isaa gabbayee laayivii irrattis ta'ee waan adda addaatiin ummata isaatiif sagalee ta'ee ummata wallaggaa irraa niitoorkii nuu kaasaa jedhuun arginu kan dubbatu warruma kaan quuqama oromummaa waan qabuuf halkanii guyyaa iyyaaf isin rafiitiirra jirtu dammaqa dhalattoonni wallaggaa feesbuukii kanarraa hedduu raftanii jirtu qoosaa adda addaatti jirtu isin ummata keessan irraanfattanii jirtu of dagachuun hin taatu iyyaa sagalee ta'a ummata keessaniif dhugaa isinitti himna isinitti akka qaanfannu hin barbaannu ummanni wallaggaa ji'a sadi fayyaa otuun jedhu ati biyya ijoolleen biyya arabaa maatiisii otuu sagalee dhagahin ji'a sadi fayyaa jirti keessattuu an diyaasboraan amma ijoollee wallaggaa ilaallatu kun ka biyya arabaa otuu hin taane biyya diyaasboraa biyya awurooppaa biyya guddatan teessanii akka barbaaddanitti ummata keessaniif sagalee keessan dhagahamu ta'a callistani ijoolleen maatii si otuun sagalee hin dhagahin aga yoonaa ji'a sadi halkanii guyyaa bo'aa jirtu maal yoo gadi baatanii ummata keessaniif sagalee taatan hamma yoonitti namni biraa isinii iyya yoo abbaan iyyate ollaan namaa birmata iyyadhaa sagalee keessan dhageessifadhaa barreessaa galaatii dubbadhaa wal kakaasaa akkas dhugaan jirtu kana ummata keessaniif sagalee ta'aadha dhaamsi keenya ummata keessaniif sagalee ta'a akkasii hedduu tokko waan garaana nyaateef wanti amma ummanni wallaggaa sagaleen isaa cufamee ji'a sadi fayyaanii toorkiidhaa irraa cufamu callisuun keessan diyaasboroonni keessattu asuma keessa kaayiroo keessa nama meeqa jira takka warra gabbahee ummata isaatiif sagalee ta'u dubbatu hin argine dubbadhaa namni biraa qofti isinirraa dubbachuun sheemiidha dhugaa isiniin jenna dubbadhaa kaayiroo kana keessas ni jirtu baay'een keessan nama barate baay'ee jira garuu maaliif callistu ummata keessan biyya keessatti dhumu kanaaf hin dubbattanu yebo baay'ee tokko garaa nama nyaata callisni keessan kun immoo akka namni biraa sagalee isiniin taane akka namni sagalee hin taane abdii nama kutachiisa gaafa isin callistan otuu isin callistanu namni biraa maaltu na dhibe jechuu keessa gala ummanni kun sagaleen isaa ukkaamamee hafa jechuudha yoo isin iyyattan iyyuu ollaan isinii birmata wanti nuti jennuuf kana gadi baati ummataaf fakkeenya ta'a namnis isin gargaaree haa iyyuu gadi baa iyyadhaa ummata keessaniif gadi baa mootummaadhaan niitoorkii irraa nuu hiiki jedhaa
maal isin ummanni rafiitiin warri kaayiroo kana keessa jirtanus baa dubbadhaa ummata keessaniif waa biraatti fiiguu hin qaqqabdan ummata keessan biyya keessa totuun barati si barsiise har'a sadarkaa kanaan si ga'ee eddee guddaa akka ti geessu si godhee ofii dukkana keessa ta'aa jiru kan dukkana keessaa baase akkas ummata ofii laambaa keessa taa'ee si akkati bakka guddaa geessu si godhee har'a maaltu na dhibe ati jettee ummata kanaaf callisuu hin qabdu dubbachuufi qabda afaan bandeessuun dubbachuufi qabda akkas iyyuu qabda mootummaa maalii qabda attee dhiiftee ati ummata keetii iyyuu gaheen sirraa jiru ummata keetii sagalee ta'uu malee waahii mootummaa waahii maaliiti miti amma rakkoon keessan rafiitiirra jirtudha dhalattoonni wallaggaa taatanii biyya adda addaa keessa jirtan hirribarra jirtu dammaqaadha wanti nuti isinii dhaamaa jiru tanyitaachuwaan inqilfilaayinaachuu niqu ummata keessan hamma yoon akkam nitoorkiin ji'a sadi isinirraa cufamee iyyuu dadhabdan kan isinii iyyuu aktiivistoota kan akka alii kan akka ibroo ibsaa sana hedduu galatoomu halkanii guyyaa iyya kan akka jawaar mahammad kun halkanii guyyaa ummata wallaggaatiif gujiirraa nitoorkii hiikaa jedhee warruma kaantu isinii iyya malee isin zero maqaa wallaggaa baadhattanii rafiitiirra jirtu jechuudha kan immoo baay'inaan biyya guddate keessa guute isin hin dubbattan kaayiroo kana keessa nama baay'ee jira ummata wallaggaatiif takkaa sagaleen taatan ana maaltu na dhibe an jireenya koo jiraataan jira anaa naaf ta'eera anaa tollaan hudduu ollaa yoo ta'e nama intiniin jedhu dhugaa jirtu immoo kanum dhugaan jirtu kanum dammaqaa rafiitiirraa ka'a nuti qabsaa'ota ummata keenyaaf akkana taane jettu maaf raftu re'am yabo ለምን ትተኛላችሁ akkas sheer godha nama fidaa ijoollee haadha gaanu biraan naaf gahaa dhalattoota wallaggaa keessattuu warra diyaasporaa biraan sheer godhaatii naaf gahaa warri sheer godhaame hundi keessan hadhufanu ofa laalanu eessa jirra ummata keenyaaf hagaf sagalee ta'aa jirra warrumti kaayiroo kana keessaallee ofa taazabanu ummata isaaniitiif nitoorkii akka irraa gadhiifamuu sagalee ta'uu qabu akka koomaandi poostiin irraa ka'u sagalee ta'uu qabu sagalee ta'a gadi baatii sagalee ta'a siyaasaaf utuu hin taane lubbuun ummataa yeroo kanatti sababa dhibee koronaa dhukkuba hammaataa kanaan yoo nitoorkiin kun hin gadhiifamne ta'e odeeffannoo gahaa argachuu hin danda'anu achimmoo seenarra taanaan Itoophiyaa fayyaa dhumuu danda'a sababa kanaaf biyyi Ispeen amma qaniitti namni meeqa dhumaa jiru xaaliyaan dhumaa jiru gaafa guyyaantiin torbanarraa nama 12 moo nama 22 tu qofitti qabameedhame gabaafame har'a nama kuma meeqaan kuma 20 kuma 100 meeqaan akkasitti daaraa ta'aa jiru Ameerikaan dheen gadde qoosaa turte Tiraamp gadi bahee dhukkubni kun meediin chaayinaadha jedhaa jiru har'a lammiin Ameerikaa nama meeqatu argamaa jira sababa kanaafuu dhukkubni kun eddee odeeffannoon gahaan hin jirre dhaqee wallaggaan seene taanaan ummata lammii Itoophiyaa muluutu dhuma malee wallaggaan qofas miti kanaafuu nitoorkii gadhiisaa waan barreeffamaa jiru waan sa'atiidhaan waan ho'aa ummataaf kennamu kan akka dhagahaluudhaaf biraan gahamuu qaba nitoorkiin gadhiisaa jennaan warri mootummaatis gadhiisaa nitoorkii hedduu garaanu nyaatu dukkana keessa ji'a sadi taa'uun jira akkamitti Oromoodhaan wajjin qabsaa'anii bilisummaa har'aa kana arguudhaaf ummanni wallaggaa gaheen qabu ummanni wallaggaa gahee guddaa qaba akka Oromoon gabrummaa jalaa bahuuf hiriira karaa cufuudhaan waa meeqa wayyaanee irratti duula hamaa godhee qabsoo keessatti sadarkaa olaanaa keessa jira har'a garuu galanni isaa kanan turre nitoorkiin irraa cufamee ijoolleen biyya arabaa ijoolleen maatii ofii sagaleen dhagahin ji'a sadi turte akkam garaas hin nyaanne sagalee maatii ofii ji'a sadii fayyaatuun dhagahin kan jirantu jira interneetinii fi bilbilli irraa cufamnaan akkas bishaan immoo bareechaa dhugaa bishaan bareechaa dhugaa dhukkuba sana asirraa laphee kanarraa dhiqee garaa keessa geesse jennaan garaa keessatti dhukkubni sun intinii ta'e bahuu qaba baha jedhani bishaan bareechaa dhugaa waa'ee dhukkuba kooronaatiif waa'een bishaan dhugaa irratti si yaadachiise bishaan Abdusseen waan qanii Taayilaandii meeqa dhuguuf baay'ee natti tolee jira bishaan bareechaa dhugaa dhukkuba kooronaatiif dawaa guddaadha maalannis akkas ijoolleen kaayiroo keessa jirtan nu fakkeenya godhadhaa ummata keessaniif halkanii guyyaa iyyaa jirra yaa ummata wallaggaa irraa nitoorkii banaa wanti nuti jennu
waan ganda keenya ta'anii waduun taane dhiiga keenya Oromoo waan ta'aniif garaa nu nyaatuuf akkas sheer godhaa akkas kanaafuyyuu warri maqaa wallaggaa dhalattoonni wallaggaa rafiitiirra jirtan dammaqaa isiniin jedha dammaqaa ummata keessanii sagalee ta'a iyyaa gadi baa dubbadhaa miidiyaa irratti miidiyaan humna guddaa qaba hin rafina anaata ollaan hudduu ollaa maatiin koo nagaatti jira yoon dubbadhe maatii koo kana ta'a maaloo jecheedhuun sodaa jedhuun maatii keessan ummata wallaggaa sana akka inni ammas ji'a 3 dabalee siichi yoo isin iyyitanii hin jenne neetwoorkiin banamuu hin danda'u akkas iyya dabarsaa dhugaan jirtu immoo kana ijoolleen biyya arabaa jirtu amma maatii keessan erga ji'a 3 sagalee dhageessanii beektu hin dhageenye neetwoorkiin erga irraa citee bilbilli irraa cufamee intarneetiin cufamee ji'a 3 fayyaadha takkaa nama maatii ofii amma ijoolleen baay'ee yuunivarsiitii gadhiisanii bahuuf ka'aa jiru kan ergasii obboleettii yuunivarsiitii wallaggaatti yuunivarsiitii eessaatti birrii ergituuf amma erga neetwoorkiin citee jedhee akka ittiin ijoollee wal qunnamanii birriin ergamuuf waan dhabameef intini gadhiisanii ba'aa jiru mooraa birrii ittiin yuunivarsiitii baratan yoo obboleettiin Dubaa irraa yookiin Suudii irraa birrii ergitee fi ittiin haasoftee jette malee akkamitti barachuu danda'a akkamitti ittiin tinii jechuu danda'a aboo deemi beba sheer godhaa hedduu tokko garaa nama nyaata ijoolleen yuunivarsiitii wallaggaatti barataa jiranu kan maatiin gargaaree barsiisu kan obboleettiin Dubaa irraa Suudii irraa birrii ergitee fi ittiin haasoftee waan adda addaa gootu amma erga waan ittiin obboleettii ofiitiin wal qunnamee rakkoo ofii waa meeqatti ni godhu nama achitti gargaaru erga dhabee yuunivarsiitii keessaa dhiisanii bahaa jiru mooraa gad dhiisanii baharu waan ittiin baratanu dhabanii waan ittiin jiraatanu dhabanii hedduu tokko garaa nama nyaata gaafan kana dhaga'u dhugaa ummataa immoo dhoksinu nuti akkas ummanni wallaggaa kun sagalee dhabee jira keessattuu diyaaspooraan maqaa wallaggaa qabattanii rafiitiirra jirtanu gadi baa dubbadhaa nuti halkanii guyyaa isinii qofa dubbachuun maa isinii dubbannaa miti isinis dubbachuu qabdu isin maaliif raftu yoo ollaan abbaan birmate ollaan itti birmata bar abbaan iyyate iyyadhaa sagalee ta'a isinis mul'adhaati warra amma buujaleenas jala deemte immoo afaan bantu callisii taa'e kun waa'ee siyaasaati miti lammii keenya waa'ee Oromoo dubbataa jira malee waa'ee paartii waa'ee siyaasaa miti afaan kee qabadhu yoo lammiin dukkana keessa taa'aa jiru garaas hin nyaanne ati namummaan kan kiyyuun tini miti jechuudha waa'ee siyaasaati miti amma waa'ee ummata odeeffannoo gahaa dhabaa jiru ijoolleen sagalee maatii ofii dhabdee jirtu kadarraa dubbataa jirra malee waa'ee siyaasaa miti adabadhuu taa'e gufaayyaas jala deemtee afaan bantu adabadhuu taa'e siyaasa kan kee fudhuuti hudduu warree seeni malee siyaasni ummata hin dursu siyaasni ati nagaduudhaaf siyaasaaf jecha callisii jettu afaan kan kee fudhuu taa'e nuti ummataaf sagalee ta'aa jirra malee paartii yookiin siyaasa irraa dubbataa hin jirru kan nuti komataa jirrus warra maqaa wallaggaa yookiin dhalattoota wallaggaa ta'anii kaanii feesbuukii kanarraa callisanii niphi jedhanii ta'an waa tokko halkanii guyyaa isa namni biraa iyyuuf jarri callisu sheerii illee godhanu viidiyoo namni jara haasa'u akkas dullettiin as jala deddeemte immoo koomentii waan hin taane afaan bantu callisaa wanti siyaasaa isiniif hin gallu kun waa'ee siyaasaati miti callisaa adabadhaa ijoolleen wallaggaa dhalattoonni wallaggaa ummata keessaniif gabbaa dubbadhaa iyyaa miidiyaa qabdanuun nama bicuusii qabaadhu fooloos qabaadhu dhiisi gadi ba'iitii dubbatan iyyi ummata keeti barreessi waan adda addaa shaankulliitti ol darbee qoosaa qofitti iyyaan oolin ummata kan kee kanaaf sagalee ta'idha dhaamsi keenya kana wanti nuti isinii dabarsinu iyyaan oolin waan adda addaa qoosaa adda addaa keessaa baha
qoosa adda addaa keessaa baha ummata keessan kana dukkana keessaa baasa ijoollee sagalee maatii si ji'a sadiif hin dhagahin kana sagalee maatii si akka dhageessu walitti deebi intini godha iyyaati mootummaan hin dhagaa gaafa isin sagalee keessan dhageessitanii irraa iyyitaniif akkas akkas muxxee haadha keetiin naashti bada afaan na balleessuudhaaf dhuftee koomentii barreessiti daaraan as jala deemtee koomentii badaan barreessin ummata kanaaf sagalee ta'uu qabda utuu beekte ummanni kun maaliif dukkana keessa ji'a sadiif hamma yoona dukkana keessa ta'a jennee tiingi yoo goone siyaasni hin dursu ture akka irraa kaafamuuf sagalee taataaf akkas galatoomaa kanuman isiniin jedhaa akka jarri of baranuuf sheer godhaatii biraan naaf gaa ulfaadhaa galatoomaa